namni amanamaa fi taphataa fooyituu halluu keelloo uffachuun beekamu ta'us carraa gaarii namoota hin qabne keessaa akka tokkotti ilaalama. Yeroo inni kilaba kana waliin hin jirre kilabichi shaampiyoonii Jarman ta'eera. Gaafa gara kilabichaatti dhufu garuu kilabiin isaa Champions League fi Bundesligaan hanga xumuraatti maluun waancaa dhabeera. Hiriyoonni isaa hedduun waancaa barbaacha Westfalen gadhiisanii deemaniiru. Inni garuu har'as Dortmund jira. Marco Reus. He's the black and yellow heart of Borussia. Marco Reus. A man of Dortmund! The captain of Dortmund! It's Marco Reus! So many setbacks. Marco Reus bara 1989 achuma Dortmunditti dhalate. Maatiin isaa maqaa Deniis jedhamu moggaasuuf yaadanis waancaa Awurooppaa bara 1988 goolii hawwattuu lammii Neezerlaandis Marco van Basten gamtaa Sooviyeet irratti galchee erga daawwataniin booda maqaa isaa Marcoon moggaasanii fi mucaan maqaa taphataa kubbaa miilaan mogga'e kun taphataa kubbaa miilaa ta'uunis guddate. Ga'umsaa fi amala isaanis fakkeenya ta'uu eegale. Marco Reus jabana isaa taphattoota sarara gidduu gara fuulduraatti siqanii carraa goolii mijeessan keessaa jalqaba irratti waamama. Bakka garagaraa taphachuu, saffisa sochii, dandeettii teeknika qaamaa fi sammuu akkasuma dandeettii kubbaa sirnaan rukutuu qabaachuusaan warri ol kaasanii jajanis jiru. Carraa dhabummaan isaa bara 2009 gareen keessatti kubbaa taphachuu eegale. Dortmund qallina qaama isaarraa ka'uun yeroo dhiibanii gaggeessanii gale. Kubbaa miilaa taphachuuf akka rakkachuu danda'u hoggantoonni Dortmund irra deddeebiin itti himuun abdii kutachiisuufis yaalan. Bakka guddaa akka ga'u onnatee kan taphatu Marco Reus garuu Signal Iduna Park buufata isaa ta'uu baatus gara kilabuma magaalittii Borussia Park maluun Mönchengladbach keessatti carraa isaa yaale. At 17, his childhood dream collapsed. Reus left Borussia in search of more game time. After a spell at Rot-Weiss-Ahlen, he arrived as a 19-year-old at the other Borussia from Mönchengladbach. Mönchengladbach keessatti ga'umsa isaa agarsiisuuf yeroo kan ittiin fudhatiin Marco Reus tapha jalqabaan goolii galchuudhaan qalbii daawwattoota Bundesligaa boojuu eegale. Waggaa 3 Mönchengladbach taphateenis taphataa murteessaa kilabichaa ta'uun gara tokko kilabichi Bundesligaa keessaa akka hin buunes baraareera. Mönchengladbach Champions League Awurooppaa irratti akka hirmaatu ga'ee jabaa bahachuun badhaasa taphataa dargaggeessa cimaa Bundesligaas hanga argachuutti ga'eera. Yeroo kana gidduutti biyya isaa akka tajaajilu waamichi qaqqabus miidhamaan yeroo 4 carraan kun jala darbeera. Carraa 5ffaa irratti garuu biyya isaa tajaajiluudhaan goolii maqaa isaanis galmeessise. Gaabbiin isaa guddaan garuu waancaa addunyaa bara 2014 biyyi isaa shaampiyoonii ta'e dabalatee waancaa addunyaa 2 irratti sababa miidhamaan Jarmanii osoo hin tajaajiliin hafuu isaati. Bara 2012-13 kilabiin jalqaba isa dhiibuun jiruu kubbaa miilaa isaa dukkaneessuuf yaale Borussia Dortmund gaafa isa waamu osoo hin didiin gara Signal Iduna Park deebi'e. Turtii isaa marsaa lammaffaan taphataa murteessaa qofa osoo hin taane jaalatamaa fi amanamaa ta'uun innis ga'umsa gaarii mul'isuun itti fufe. Marco Reus hidhannoo keelloon taphattoota ciccimoo garichaa hedduu waliin qindoomuun taphateera. Mario Götze, Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele, Erling Haaland fi Jude Bellingham waliin taphateera. Mario Götzen dursee Iduna Park gadhiisu malee hunduu dabareedhaan kilaba Westfalen fi Marco Reusin dhiisanii deemaniiru. Marco Reus waancaa 2 kilaba kana waliin argachuuf dhiyaatee dhabuu isaanis carroomaa miti jedhama. Bara 2012-13 waancaa Champions Leaguein xumuraaf ga'uun Borussia Dortmund Bayern Munichiin mo'amuun waancaa kan dhabe cabalaphee Marco Reus. Taphni xumuraa kun Londanitti gaggeeffamuun ji'a tokkoon dura isa waliin kan qindaa'u Mario Götzen xumura bara dorgomichaa akka gadhiisu bare. Bara ittaan immoo taphataa murteessaan sarara fuulduraa Robert Lewandowskiinis morkataa isaanii dhiyoo Bayern Munichitti makamuun yeroo hundaa Marco Reus taatee aarsuudha. Carraa dhabinsa Marco Reus taateen agarsiisu kan biroon bara darbee Bundesligaadhaan waggaa 10 booda shaampiyoonii ta'uuf tapha torbee xumuraa injifachuun irraa eeggamus qixaba'uun Bayern Munichi waancaa maayistishaalaa kan dabarsee kennedha. Daawwattoonni kubbaa miilaa idil addunyaa Dortmund caalaa
taphataa amanamaa kana Marco Reus gaddan. Lammiin Jarman Marco Reus erga bara 2012 Mönchengladbach irraa Dortmunditti makame taphoota 424 goolii 168 galcheera. Marco Reus gara Mönchengladbach imaluun dura yeroo daa'ima ture waggaa 9f Dortmund tureera. Amma turmaan isaa yeroo lama bara dorgommii kana irratti akka xumuramu taphatichi beeksiseera. Waggaa 12 Westfalenitti dabarseen hojiin isaa waancaan dabaalamuu baatus yeroo hundaa laphee deeggartoota jaalatamoo Borussia Dortmund keessa jiraata. Amanamummaa fi dandeettii isaan laphee jaalattoota Dortmund booji'uun yeroo hundaa yaadatama. Marco Reus.